So setting irra seenuudhaan Wi-Fi haala kamiin hidhachuu dandeenya? Wi-Fi passwordii isaa hin beekne. Connection irra seenuun gara Wi-Fi deemuudhaan agarsiisuu barbaade. So setting irra seenuudhaan Wi-Fi haala kamiin hidhachuu dandeenya? Wi-Fi passwordii isaa hin beekne. Connection irra seenuun gara Wi-Fi deemuudhaan karaa lamaan hidhachuu dandeenya. Karaa isa jalqabaa waliin haa ilaallu. Setting bilbilaa irra seentanii Wi-Fi on gochuudhaan haala ittiin Wi-Fi passwordii isaa hin beekne hidhachuu dandeenyu karaa lamanuu sirriitti waliin haa ilaallu. Wi-Fi kun as jira, passwordii isaa hin beeku. Karaa inni jalqabaa karaa nuti Wi-Fi sana ittiin hidhachuu dandeenyu WAPS waan jedhamu fayyadamuudhaani. Kana jechuun tuqaa sadan gubbaa tuqxanii WAPSin sun yeroo tuqaa sadan tuqxan yoo isinii dhufe yookaan immoo advanced ka jedhu kanarraa advanced haa jedhu advanced setting bilbila adda addaa irratti maqaa adda addaa qabaachuun ni mala achirra seentu. Passwordii isaan beektanii sanaan booda gara gajjallaarraa view more jedhee gara gajjallaa jira. WAPS wa paa fi sa push button jedhee jira. Wa paa fi saadhaan push button waan jedhu ofirraa qaba karaan inni jalqabaa egaan jechuudha. Tuqaa sadan tuqnee advance irra erga seennee booda wa paa sa jedhee push button jedhee of biraa qaba. Asirra seenna. Erga asirra tuqnee kaane wanni isin beekuu qabdan WAPS kana erga bilbila keessanirraa tuqxanii kaatanii irra caalaan keessan meeshaa Wi-Fi mana keessaa qabdu. Meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaa jiru yookaan immoo connect irraa godhamu mana keessa jira. Bakka isaa deemuudhaan WAPS push button ka jedhu kana erga tuqxanii booda waan isin gootan takka jira connect gochuudhaaf. Passwordii takka illee isin hin barbaachisu jechuudha. Meeshaadhuma sana bira deemuudhaan wanni isin irraa eegamu. Yeroo isin WAPS setup kana tuqxan haala kanaan searchii gochuu eegala. WAPS setup jedhee to the Wi-Fi protector setup button on your router if it may be called WAPS or contains this symbol. Mata duree jedhu barreeffama jedhu ofirraa qaba. Sirriitti hubadhaa. Erga moobaayila keessanirraa akkas gootanii kaatanii meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaa deemuudhaan WAPS waan jedhamu yookaan immoo mallattoo xiyyaa kana qaba sana irra qabdanii dhaabattu jechuudha. Press gootu bilbila keessaniin walitti connect ta'a. Bilbila keessanirraa erga akkanatti gootanii WAPS jedhama yookaan immoo symbol yookaan immoo mallattoo xiyyaa walitti garagaltee kanatu meeshaa Wi-Fi sanarra jirti. Meeshaa Wi-Fi sanarraa mallattoo xiyyaa walitti garagalte kana lama yookaan immoo WAPS ka jedhu sana irra tuqxuu jechuudha. Meeshaa Wi-Fi adda adda waan ta'eef tokko agarsiisuun faayidaa hin qabu. Mallattoo kana qaba yookaan immoo WAPS wa paasa ka jedhu kana ofirraa qaba meeshaa Wi-Fi sun. So bilbila keessanirraa yeroo akkana searchii gochuu eegalee mallattoo xiyyaa sana kan qabu yookaan immoo wa paasa jedhee ka barreeffamee jiru meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaarurra deemuudhaan irra qabdu kallattiidhumaan Wi-Fi keessan connect isiniif tahaa jechuudha. So kana kan isin argattan Wi-Fi irra seenuun tuqaa sadan tuqxu advanced irra seentu gara gajjallaa sana view more jedhee jira. Yoo asitti gara gubbaatti isinii dhufes rakkina hin qabu. View more isii jettu kana tuquudhaan WAPS wa pa sa isii jettu kana push button ka jedhu kana irra tuquun searchii gochuu eegala jechuudha. Yeroo isin achirra tuqxan searchii gochuu eegala. Meeshaa Wi-Fi sun irraa dhufaa jiru irra deemuudhaan ka mallattoo xiyyaa qabu yookaan immoo WAPS jedhamee barreeffamee jiru waan adda addaa qaba. Wi-Fi sun waan irra tuqan WAPS jedhee ka jiru yookaan ka xiyya kana walitti garagalee jiru kana irra tuqxuu jechuudha. Erga bilbila keessanirraa akkana gootanii osoo bilbila keessanirraa hin bahin connect ta'a. Karaan inni lammaffaan bilbilli nama tokko barkoodii qaba. Barkoodii itti searchii godhamu setting irra seentu. Setting irra erga seentanii booda connection irraa immoo gara Wi-Fi seentu jechuudha. Wi-Fi sana passwordii isaa hin beektan. Karaa salphaadhaan isas connect gochuu dandeessu. Isa connect gochuuf egaa passwordii isaa erga hin beekne maal gootu mallattoo tokko gubbaa jira. Mallattoo kaameeraa ka fakkaatu mallattoo kana irra tuqattu jechuudha. Mallattoo kaameeraa fakkaattu barkoodii ittiin searchii godhan yeroo isin achirra tuqxan kaameeraati isiniif banama. Yeroo kaameeraan sun isiniif banamu maal gootu kaameeraadhuma sana erga tuqxanii booda meeshaa Wi-Fi sana bira dhaquudhaan meeshaa Wi-Fi sanarraa koodii akkasii kanatu jira.
koodii gurraachaan kalarii akkasii jira moobaayila keessan itti qabuun suuraa akka nama kaasuutti itti qabdu. Inni nu yeroo isin itti qabdan ofii isaatiif Wi-Fi san connect godhaa jechuudha. Kana jechuun mallattoo kaameeraa sana tuqxanii meeshaa Wi-Fi mana keessa jiru irra deemuun moobaayila keessan irratti qabdu jechuudha. Yeroo isin irratti qabdan dhibbaaf dhibbatti Wi-Fi sun connect tahaa jechuudha. Kanaafuu steppiin isaa baay'ee salphaadha. Inni jalqaba settingii bilbilaa irra seentu sanaan booda connection irra seentu jechuudha. Connection irra Wi-Fi irra seentanii tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan sanaan booda gara advanced deemtanii yookaan WAPS irra tuquudhaan view more ka jedhu ka jala jiru kana tuquudhaan WAPS push button ka jedhu tuqxanii sanaan booda meeshaa Wi-Fi mana keessa jiru irraa immoo mallattoo xiyyaa walitti garagalee jiru yookaan immoo WAPASA jedhee ka barreeffamee jiru irra qabuudhumaan walitti connect gootu. Kaan immoo kaameeraa banuudhaan baarkoodii meeshaa Wi-Fi irra jiru iskaan gootu jechuudha. Haala salphaa ta'een karaa lamman kanaan Wi-Fi passwordii isaa hin beekne meeshaadhuma Wi-Fi mana keessa jiru fayyadamuun connectii gochuu dandeessuun isiniin jala. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa akkasuma laayikii fi sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.